Maaliif dhuftee taas? Ay, galmee tokkoon galmeessina jedhanii ispoortii amma wana amma ammaatti nuuf isaan mana eegaa jiru. Okay. Galmaa dhuftee? Ati har'aree fi barachuuf dhufaa jirta? Ani immoo haalli kee haaraa natti taana. Ati haaraadha kaa naannoo kanaaf. Rakkoon qabu akkasumatti si ilaaleen malee barsiisaan saanumadha. Sinidha? Rakkoon qabu. Rakkoon qabu. Ijoollee dursee waan dhufuun qabuuf dursaan dhufe malee ijoolleen kanaaf. Maal sitti fakkaate? Galmaa'uun dura galmee dura galmaa'uuf qormaatatu jira. Qormaata sana yoo dabarte qofaadha kanatti galmaa'uu dandeessu. Kanaaf amma qormaata sana battalumatti si qoraa nafaana ka'iiti. Gara qormaataatti kakka'i. No. Kan galle barsiisa. Ijoollee warra afanis warra galmeessites akkasuma udaan isaanii nyaachisaa barsiistamu. Garuu dhaladhee ani namatti akka saasuu hin beeku sitti naasuu hin. Maal sitti fakkaate beektaa? Anuu reefuma barataa haaraadha. Anuu har'a reef galmaa'uu dhufaan jira. Haaluma kee argeen sitti taasisuu. No.